كفاكا ديني جبا سني ففولتا كجبا غداني ساني دومي نفني أكجران سياسي نفني كيلين باني سنوف جيرتي كري أرقفتين يا بودي أبوها إريه وياني نكفت برنا سلبنا يا تبينا إنجي فنون تينما قرنو بلدا شيرتي بيلف هيون أرمو توكو قبيسي أكار مانغريتي إسنيف ديسنام فاتي دكتور أبي كفاتي تي بيلف في قبيجي قم سبيات تي بيلف من كم مال بليه سي إني ساسي إمررتو ركتي أبا أنبياء بيا في رابها على قادر الدرومي بيا سات باتها خني جروف جرين يدبي مني سار ديغما قبينيا لفيه ساسا ممي يوم تدهما قرانو توكو تربان سدان دربان كيسا فيدم توتا افان ابوت شوكان الدبليسا باسا أمة تغراي الرتي ميديالي حواسا فيسبوك تويتر تلغرام في مرسريتي إساني غرغدو كدان الرتي جيسن تريم قرانيش الرجريسان أفانوما إسانيتين ولين دبي إساني قدان متن صوتا إساني في كومنتوتا إسان قاموتا مرميتوتا إساني تيف كنن الرتي كانت يفتيوتاو أفان إنجليفا في أماريفان ورفا يدمنس مراسس ندبلتهم قرانون كياس كالتيدان بلوغروت أدمينوتا في أكتيفستوتا إساني رتفول لفتشودان هرماتوتا في هردفتوتا إساني الرئيس يادوتا هدون ولتغورت إيرام كيساتو هجيوان موتمان دكتور أبي غياغياتي هجتي إغباس هردفسيسي دوب ديبي فيدباك إسان كنن إرتي دبينتا سدتما أولت يفتن هردفاترين أكن قرانو سنرا هبت تغرو جريغوتو بيتي ديغودان أنغو جلا بدي يودن دان ديبي فتشو يودن دبنمو بيتي بلبلاني قبين أرغتن هندس سامچوف تاو إسارا غهيرا ولما قالت يوتي قاتي فيدم توتا فيسبوكي دبشاني أولتان فولوتا فيسبوكي صدوميشان تويتر دبتوكوفشان تمافيم مرسري توتا ددمشان تان تربان سدان كان وردفاتر يموتاوم يادوتا دور دوبي يوكام باك گراوندي دان ولتي داتني كاترانيسي فنانا ديرا باتي وان أفران دربانين دورا akkuma yaadannu lammiiwwan biyya Itoophiyaa kun gareewwan dantaa fi fedhii adda addaatiin socho'aa turan hedduutti qoqqoodamanii turan mata Oromoo dhiigaaf lubbuu ilmaan isatti kafalee nagaaf tasgabbii biyya kanatti biteef galanni haa ta'uutiin ammaan tana uummanni biyyattii kana guutumatti jechuun bifa danda'amuun abdii jiruu fi jireenya isaanii egeree ammaan tana ummanni biyyattii tana guutumatti jechuun bifa danda'amuun abdii jiruuf jireenya isaa egeree qeerroo qarree abbootii gadaa ummata Oromoo hoggantoota garee lammaa fi bulchiinsa Dr. Abiy irratti gatee imala isaa waan jalqabee fakkaata kanarraa ka'uudhaan ummati biyyattii akka dibaaba siyaasaa muraasa ta'an jalatti kurfaawaa jiran hubachuun ni danda'ama halli kun ammoo qabsoo ummanni Oromoo gita cunqursitoota dabareedhaan irratti duulaa turan xiqqeessuudhaan jaallattoota fi deeggartoota qabsoo Oromoo ammoo dabalaa jira keessattuu haala qabatamaa yeroo ammaa keessa jirruun diinni fi firri qabsoo ummata Oromoo tokkichi adda baafamee kan beekame yoo ta'u sabaaf sablammoonni hedduun ummata Oromoo waliin gara qabsaa'utti adeemaa jira gareewwan gurguddoo dantaa fi fedhii goolanii saamuun socho'aa jiran keessa ammoo gareen kiraa sassaabdota TPLF fi yookiin adda bilisa baasaa ummata Tigraay farra qabsoo bilisummaa ummata Oromoo akka sabattii fi farra nagaa sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa akka walii galatti ta'ee jira kanaafuu qabsoon ummata biyyattii gara fuulduratti gareewwan lama gidduutti ta'uuf akka malu tilmaamuun ni danda'ama qorannoo gabaabaa kanarraa akka nu badhetti waytaa amma kana gareewwan ilaalcha fi yaada adda addaa qabatanii jiraatanis dargaggoonni naannoo Tigraay kunniin guutuu biyyattii keessa faca'anii jiran ergama badiisa TPLF irraa fudhatanii raawwachuuf kan socho'aa jiranidha
kanneen naannoo isaanii keessa jiraatan garuu hangi tokko bulchiinsa Dr. Abiyyiin kan deeggaranidha. Gariin isaanii ammoo areenaa faana hiriiruun TPLF fi areenaan utuu waliin hojjetanii kan fedhanii fi walitti fiduuf hojjechaa akka jiran sirriitti hubachuu danda'eera. Gama kaaniin TPLF waliin ta'anii mootummaa Abiyyiin dadhabsiisuun gara olaantummaa isaaniitti deebi'uuf hanga dhumatti kan qabsaa'anis akka jiran irra gaheera. Kanaafuu yeroo ammaa wal waraansi godhamuuf jiru garee warraaqsa dimokiraatawaa fi garee warraaqsa dimokiraasummaatti amanan garee Lammaa Magarsaa fi garee muummee ministeeraa Dr. Abiyyii fi uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa akka qaama tokkotti yoo ta'an gareen biroo immoo TPLF abdii illee gantoota OPDO fi shiftoota deeggartoota sirna TPLF habashoota sirna Minilik kontiroobaandistoota fi kiraasasaabdota guutuu biyyattii keessa seelii godhatanii jiran gidduutti wal'aansoon du'aaf jireenya inni dhumaa kan geggeeffamuuf jiru akka ta'e raaguun ni danda'ama. Haa ta'u malee sabaaf sablammoota qabsoo Oromoo kanaan abdiin isaanii cilancilii mul'achaa jirtu abdii kutachiisuuf ummata Oromoo fi kan guutuu biyyattii dukkana gabrummaa fi hiyyummaa biratti deebisuuf gareen badiisaa kunneen karoora hammaataa yeroo dheeraa irraa eegalanii mallaqa guddaa dhangalaasuudhaan akka wixinanii xumuran irra gaheen jira. Akka wixinee kanatti guutuu biyyattii keessa ummanni jiraatu jaalalaa fi abdii bulchiinsa Dr. Abiyyi irratti gatee jiru akka hadheeffatuuf jedhamee karoorri jeequmsaa xaxamee biyyattii guutuu keessatti seeliin irratti ijaaramee xumurameera. kallattiidhaan hojiitti seenuudhaaf akka sababa ka'umsaa hokkorichatti ammoo gaaffiiwwan isaan wal gaafatanii fi mormitoota isaaniif kaasan kunniin ragaa guddaadha. TPLFis taate deeggartoonni isaanii gaaffiiwwan kana kaasuu yaalaa turan. Dr. Abiyyi ilaalcha farra uummata Tigraay qaba. Kanaaf aangawoota keenya qabsaa'ota ari'aa jira. Bulchiinsi Dr. Abiyyi fi garee lammaa uummata Oromootiif biyyattii irratti olaantummaa guddaa kennanii fi haaloo cunqursa nafxanyoota kan waggaa 100 ol sabaaf sablammoota biroo irratti baachuufidha. Dhaabbilee shororkeessitoota walii galtee uumuun maaliifi? ODF wajjin miidiyaalee shororkeessitootaaf araara gochuun maaliifi? OMN'if isaati. namoota yakka shororkeessummaa fi ajjeecha uummata Tigraay irratti raawwachaa turan mana hidhaatii hiiksise. Andaargaachoo Tsiggee raayyaa ittisa biyyaa fi jeneraalota diiguuf yaaluun arrabsuuf qeequun tuffii gootota raayyaa ittisaaf qabaachuu agarsiisa. Dr. Abiyyi erga labsii yeroo muddamaa biyya tasgabbeesse booda gara aangootti dhufe. Akkamittiin dhiibbaa warra Minisoota fi Gimboo Sabaatti warra Eertiraatiin labsi kana kaasa. Labsii yeroo muddamaa kaasuun ammoo adda bilisummaa uummata Oromoo fi caamsa 7 yookaan Gimboo Sabaatti akka biyyatti galaniif karaa saaqaf. dhimmi Eertiraas kanumaaf duka kaafame. Dr. Abiyyi afaan keenyan dubbatee nu gowwoomse. Keessattuu uummata Tigraay gowwoomseera. Kanammoo hoggantoota qabsaa'ota Hiwaat gurguddoo aangoorraa kaasuudhaan qooda uummata Tigraay mootummaa federaalaa keessa balleesseera. Uummanni Tigraay fi naannolee biroo gaheen federaalaa keessa qaban akkamitti wal qixxaachuu danda'a utuu nuti abbaa qabsoo taanee jirru. Hangafoonni qabsaa'ota naannoo Tigraay kabaja isaaniif malu argachuu hin jiran. Seera farra shororkaa kaasuuf yookiin fooyyessuuf kaayyoon Dr. Abiyyi kaayyeffate karaa ittiin diinota keenya to'achuu dandeenyu nu dhowwachuu fi akkasumas biyyattii keessaa dhaabbileen farra TPLF fi uummata Tigraay ta'an walabummaan akka socho'an waan karaa banuuf dura dhaabbachuu qabna. Inni nama tokkicha ta'ee otuu paarlaamaan biyyattiin beekin yookiin seera barraa'een qabaatiin otuu manni murtii biyyattii ajaja ittiin baasin akkamitti aangawoota TPLF duuban qabeenyi isaanii biyya alaaf keessatti qoratamu ajajuu danda'e. Dr. Abiyyi otuu uummata Itoophiyaa fi mootummaa Eertiraa hin eeyyamsiisin dhimma araara biyyoota lamaanii kaasuun isaa lubbuu lammiilee biyyattii daangaadhaaf du'an gatii dhabsiisuu fi tuffii agarsiisaa kanneen jedhan qabxiiwwan qabatamatti. An marsariitii isaaniirraa afaan isaaniitiin dubbatan gara afaan Oromootti kudhaan dhiyeesse muraasa isaaniitiin eenyuun miidhuuf yookiin fayyaduuf dhaabbileen misoomaa mootummaa gara dhuunfatti jijjiiramu. Qabeenyaleen TPLF abbootii qabeenya ilmaan Tigree fi dhaabbilee misoomaa dhalattoota naannoo Tigraayin Oromiyaaf naannolee biroo keessa yeroo adda addaa qeerroo fi qaamota badiin nu jala mancaasaniif kan beekamtii kennan Dr. Abiyyi fi
gareen lammaa beenyanuuf kennuu qaba ta'uu baannan himatamu qabuu fi kanneen xixiqqoo madaala kiyya hin kaafne fi nu hin ilaallanne hedduu qabatanii akka socho'uuf jiran hubadheera. Walumaa galatti sababoota kanneen akka ittiin ka'umsatti qabachuudhaan yeroo isaa ifoomsuu baatanis hokkora armaan gadi eegaluuf akka jiran xumura irraa gaheen jira. Biyyattii qaxanaalee jeequmsaa adda addatti qoqooduudhaan naannoo Amaaratti kaaban uummata ajjeesanii qabeenya guggubuudhaan maqaa Walqaayitii fi Gimboo Sabaatitti hoggansaa Gadduu Andaargaachoo irratti sababeessuu dhiyaa fi kibba dhiyaatiin Beenishaanguliif Oromiyaa lixaa keessatti goolii diimaa hamtuu gara jabeenyummaa lubbuu namatti dhukaasanii ajjeesuu fi qabeenya barbadeessuun qeerroo abbaa torbee fi adda bilisummaa uummata Oromootti sababanii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaaf Dr. Abiyyiin itti yakku. Kibbaaf kibba bahaatiin sabaaf sablammoota fi uummattoota kibbaa uummata Oromoo walitti buusu baabsa gidduu seenanii uummata Oromoos kanneen kibbas ajjeesuu fi saamanii saamsisuu akkasumas olola bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa lafa keessan irraa isin kaasuudhaaf of qopheessaa jira jedhanii saboota gara kibba bahaa sana uummata keenya irratti kakaasuudhaan wal nyaachisu. Bahaan guutumaa guututti liyyuu haayilii fayyadamuun waraana bifa haaraa eegaluudha. Guutuu biyyattii keessatti baankota akka saaman konkolaataa mootummaa fi dhuunfaa akka guggubatan akkasumas manneen kaabinoota fi hooggantoota haaromsaa boombiidhaan akka aleelamaniif qophii xumuruu isaanii waliin dubbii miidiyaalee hawaasaa fi marsariitii isaanii irraa funaaneera. Ijaarsotaa fi gamoolee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa isaan irraa fudhachuuf jedhu hedduu naannoo Oromiyaa keessa jiranillee akka barbadeessuuf deeman sirriitti ifa baasanii dubbachuun komentoota maxxansoota isaanii dhibbeentaa hedduu irraa hubachuuf yaaleera. Garri caalan badii biyya geessan keessa yookiin fayyadamuu yookiin waliin baduu kan guddina Itoophiyaa waliin fudhatu muraasa ta'uu hubadheera. Hubadhaa. Qaamolee waraana fi namoonni ergama badiisaa kanneen raawwachuuf bobba'an eeyyama waan argan saamanii fudhachuu waan qabaniif gara jabeennan akka hojii yakkaa kana raawwatan ajaja fudhataniiru. Magaalota akka Naqamtee, Adaamaa, Finfinnee, Hawaasaa, Walisoo, Walqixxee fi kanneen kanaan dura hokkorri keessatti heddummaatiin keessatti daran jalqabuudhaan wanta mootummaa haaraa jibban fakkeessuu fi ummattoota asiin dura wal dhabdee hin qabne keessayyuu ummattoota kibbaa gidduutti bifa haaraadhaan walitti bu'iinsi ni jalqaba. Kun immoo akka waan isaan Dr. Abiyyi fi bulchiinsa isaa irratti jibba qaban fakkeessuuf jedhameera. Kontirbaandiin garmalee heddummaata. Qaamota nageenyaa qeerroo fi uummata biyyattii xiyyeeffannaan kallatee jejjeersisuuf homaa waraanaa gidduutti walitti bu'aansi ni eegala. Kunis yoo isaan gorsa warra kana fudhachuu baatan ibsaaf tajaajiloon bilbilaa baduu akka qaban magaalota hedduu lammiilee Tigree fi deeggartoota TPLF'n hoogganaman ergama isaanii fudhatan keessa bishaan akka baduu fi lammiileen akka hadheeffatan mormuu qaban godhamaara. Qaala'insi jireenya ni hammaata. Gabaa daldaltoonni dhalattoota naannoo Tigraay fi dhaabbilee TPLF keessa jiran hundumtuu gatii bittaa dachaadhaan ol kaasuuf jiru. Meeshaalee akka sibiila dabalatee ofii dhiyeessan hunduma galma kuusaa keessaa dhoksuu yoo gurguran ammoo gatii dachaan ol dabalu. Mallaqa maqaa isaaniitiin galmaa'e baankilee biyyattii keessa jiru hunduma baasuudhaan gar tokkotti guuranii akka hin sochoone gochuun qarshiin isaan qaban baankii kamiin keessattuu tajaajila liqaaf akka hin kennine gochuudha. Karaa miidiyaalee hawaasaa ammoo aktiivistoota fi rogeeyyota dhimma isaanii irratti hojjechaa turan akka Dr. Abiyyi fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gareen lammaa deeggaranii fi jajan akkasumas akka faallaa isaanii adeeman gorsaa fi qajeelfamni akka kennamuu fi malu dubbii namoota hedduurraa adda baafachuu danda'eera. Kanumaa wal qabatee odeeffannoon gahaan jiraachuu baatus ayyaanota adda addaa taphattoota kibbaa miilaa addunyaa dhufaa jiru irratti iddoo uummanni wal gahuu irratti balaan shororkeessummaa gahuu akka danda'ullee dubbii kanaan tilmaamuun ni danda'ama. Egaa guyyoota muraasa dura barruu kana gadhiisuuf ture. Sodaa hedduu keessa waan nagalcheef amma garuu mallattooleen gurguddoon dubbicha dhugoomsan waan mul'achaa jiruuf uummanni biyyattii keessattuu uummanni Oromoo waan ta'uuf jiru xiyyeeffannoodhaan itti adeemuu qaba jecha tarkaanfii badii fudhatamaa jiru kamiinuu duuba TPLF fi deeggartoota isaaniitiin ala qaamni biraa akka hin jirre amantaa koo guutuu ta'uu isiniif ibsu barbaada. Horaa bulaa deebana. Akkanaan barwaattiin fuftu nurraa kaasu mul'uu jarri hin baddu Rabbummaan bilisummaan nu haa fidu Rabbummaan bilisummaan nu haa fidu barbee haallee hayyuu hedduu qabnaa kan biyyaa bilammisaa tole yaadu
harkadina jira uko anfameen jiddu hidafituma achicha nuraka sul gojarihim badu rabbuma bilisuma nu hafidu rabbuma bilisuma nu hafidu murti aga damne ine motuma gabrom sanu vintahane birmadu minu ya rabbi bilisuma nu dagabiya birmadu minu ya rabbi bilisuma nu dagabiya